Maashaallah akkuma isin argitan kan har'a waan ajaa'ibaa waan baay'ee babbareedu qabadhee isinii dhufee jira uffata aadaa abbaa gadaatii fi arsiidhaan akkasuma meeshaa aadaa hedduu babbareedu kan nama afurii fi uffata nama lamaatii fi meeshaa aadaa nama afurii qabadhee isinii dhufee jira akkuma isin argitan kana qorii baay'ee babbareedu abbaa gadaatiin abbaa gadaa odaan arsiidhaan akkasuma zayitii callee zayitii jedhamuu fi maal kana qofaa miti ciicoo yookaan qodaa qabadhee isinii dhufeera jechuudha. Isinirraa akka eeggamu hanga xumuraatti viidiyoo kiyya kana subscribe, like, share godha. Akka ilaaltan jechuudha kabajaadhaan isin gaafadha. Dursaatii akka seentanii like tuqaa isinin jedha uffanni aadaa kuni. Akkuma isin argitan kana abbaa gadaatii fi arsiidhaan jechuudha. Akkasuma gaabii hedduu bareedaa ta'ee abbaa ofii uffista obboleettiin teenna qabadhee isin dhufee jira jechuudha. Hanga xumuraatti viidiyoo kana ilaaluun irraanfatina. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtaniin nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Amantiif kutaana soddaan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya alaalle kan dhiiraa kan hin talaalle hundi keessan bakka jirtaniin nagaaf kabajaa keessan biraa jiraatu jecha. Akkuma isin argitan kana har'a akka isin argitan kanatti uffata aadaa baay'ee bareedaa ta'een faayamee uffata aadaa arsiitii fi akkasuma abbaa gadaatiin akka isin argitan kana faayamee bareedee dhufee jira jechuudha. Isinirraa akka eeggamu ammoo viidiyoo kee kana hanga xumuraatti like, subscribe, share godha. Akka ilaaltan kabajaan isin gaafadha isinin jedha warroonni meeshaa kana jaalattanii barbaaddanii akkuma isin argitan kana lakkoofsi bilbilaa kiyya kinoo gubbarra jira asirrumaa fudhattanii na bilbiluu ni dandeettanii isinin jedha Zulaamaa Shoo Kinooti asumaan subscribe godha viidiyoon babbareedaan ajaa'iba hanga lakkisu akka isin bira ga'uuf isin gargaara waan ta'eef akkasuma warroonni meeshaa aadaa ajajachuu barbaadan akkasuma meeshaa biraallee ajajachuu barbaadanii keessan na dubbisuun irraanfatinaa isinin jedha warra ajajatanii na bira qabdan meeshaa babbareedaa akkana kana isinii baasa kan meeshaa aadaa wajjin qabadhee harka qabadheerutuun baay'ee hin bareeddu ajaa'iba bareeddi jechuudha maashaallaadha jechuudha isii kana biyya alaa irraa ajajatan jechuudha gana biyya alaa deemti jechuudha isiin kuni uffatumaan uffadhe kana wajjin akkanuma deemti jechuudha kana qofa miti wanta biraallee waan baay'ee bareedaa ta'e jechuudha quluu namni beeku jira qululleen hin jira jechuudha kanneen ammoo biyya alaarraan ajajatanii akkasuma achi deema jechuudha meeshaa achi deemu kaasiillee hin jira kanama sadii kamaasiiti kun ammoo ka ala deemu jechuudha warroonni meeshaa kana barbaadan hanga xumuraatti ilaalaa isinin jedha gatii isaa ta'ee akkasuma meeshaa kwaalitii isaa tokko tokkoon isinitti mul'isa gatii isaallee tokko tokko waan isinitti himuuf jecha isin hanga xumuraatti viidiyoo kiyya kana ilaaluun dagatinaa isinin jedha. Meeshaan kun akkuma isin argitan kana gubbaa ilaaltanii keessa isaa hunda isaa banee isinitti mul'isuu ni danda'a jechuudha gatii isaallee tokko tokkoon addaan baasee waan ta'e isin himuu fi isin viidiyoo kiyya kana subscribe like share godhaa ilaalaa isinin jedha hordoftoota kiyya namoonni tokko tokko maal jedhaa jiru Zulaa baadiyyaa jirtaa jedhanii lakka ani viidiyoon gadhiisaa ture ka dura baadiyyaa jiru akkuma isin argitan kana uffanni abbaa gadaa kuni akkanatti bareechisnee hojjechiisnee jira jechuudha maashaallah jedha isinin jedha namoonni isa kana barbaadanii jaalattanii keessaan na dubbisuu ni dandeettan isinin jedha ofii keessaniif barbaadanii maatii keessaniif barbaadanii akkasuma kennaa ramadaanaa maatii keessaniif yoo qabattanii akkasuma ijoollee teessaniif iidarratti uffata aadaa hodhisiisuu yoo barbaadanii keessaan na dubbisuu ni dandeettan isinin jedha aadaa keenya wajjumaan haa guddifannu ittiin haa boonnu isinin jedha akkasuma ammoo kinootii kun ka ofirraa qabu abbaa gadaati kun akka dura uffa'ee isin mul'ise arsii kana jechuudha kinootii kaabbaalleen akkasuma uffanni jalaallee ani ka hodhisiise qamisii fi kaabbaa gubbarraati qamisii muluudha isii yoo barbaadan gurdii fi shurraabii godhuu dandeettanii kinootii qamisiidhaan godhe yaani saayiziin nama saniitiin ka hodhamu jechaadha saayizii keetiin nu hodhi jedhanii kinootii an saayizii kiyyaan hodhe jechuudha isin saayizii keessaniin hodhachuu dandeettanii taasise gaabii arsiiti abbaa gadaati jechuudha gaabii abbaa gadaa kanallee obboleettiin teennaa abbaa ofiitiif hodhu hojjechiiste isin ammoo hundi keessan ofii keessaniifillee hojjechiifachuu dandeettan sababni isaa indilimsii yoo namni namatti dhufe galgala ta'ee ganama ta'ee qorraaf indilimsi nama uffisuun hin mijatu keessattuu saaloona taa'anii indilimsi namatti achi gadi harkisuun namatti hin tolu gaabii kana yoo mana keessan hundi kennaan dhabuu baannee keessummaan yoo nu dhufte isuma lukarra buusna jechuudha salphatallee qalalli jedhallee nullee nas soggorsiisu jechaadha indilimsi harkisuun yeroo ammaa kana hafeera waan ta'eef isa kana mana keenya keessa osoo dhabuu baannee baay'ee nutti tola jechuudha akkasuma hordoftoota tiyya isin hunduu akkuma meeshaa aadaa dirqama gootanii meeshaa aadaa hojjechiifattanii isa kanallee dirqama gootanii osoo ofirratti murteessitanii dhabuu baattanii isinin jira inni kun meeshaa aadaa wajjin baate jechuudha tamol fuudhee isin mul'ise istaansee
cuuceen kunniin jechuudha yookaan orooboon kunniin jechuudha litira 4 litira 5 litira 6 fi litira 7 jira jechuudha argitanii akkuma isin argitan kana akkaataan inni itti hojjechiifame kinooti maashaallah dhiigalli sirriitti dhugee sirri qoraafamee baadiyyaa fiddee jechuudha micirtiin irraa hojjechiisu baadiyyaa fiddee maatii ofii biratti akkana qoraasti malee akka bitta sanitti hin gurgurtu jechuudha baadiyyaa fiddee baadiyyaa qoraasistee achi fiddi jechuudha seeraan hojjetame jechuudha guutuutti irraa itti amananii dhugaan gurguruufillee yoo wanti sun qulqullina sirrii qabaate yookaan ammoo namatti hin tolu jechuudha guutuu akkasitti qulqulluu ta'anii waan jiru himanii gurguruun akkasitti namatti hin tolu yoo isin qulqullina hin qabaatini yoo qulqullina qabaatte ammoo hedduu namatti tola waan feetan jettanii yoo gurgurtanillee namatti tola waan feetan jettanii yoo nama amamsiistanillee namatti tola yookaan ammoo maal jettanii yoo akka nama amamsiistanii sun hin galu maaliif jennaan meeshaan sun yoo qulqullina qabaatini isin litira 4 fi litira 5 gatiin isii tokko 6,000 fi 500 inni kun ammoo inni kun litira 7 jechuudha 7 hundi isaatu akkaataa inni itti qoraafame argitanii ittaanse kan litira 6 baarree jedhama baarree litira 6 birri 7,000 kan litira 7 illee akkasuma dabalaa jechuudha kan litira 5 fi 4 6,500 isinin jedhee kan litira 6 7,000 isinin jeera kuuwwan illee akkasuma dabalaa isinin jedha hordoftoota kiyya namoonni barbaadan eeggadha ittaanse meeshaa aadaa arsiitiin akkana bareedee dalagame kana 14,000 jechuudha baay'ee bareeda argitanii akkaataan inni itti dalasiifame meeshaan waddade jechuun keessaniin oolu sirriidha meeshaan akka malee dabala jechuudha akkana fakkaata warroonni meeshaa na biraa qabdanillee kaajajattanirtanillee akkas jechuudha warroonni hin ajajannillee akkas jechuudha 14,000 akkaataan inni itti dalasiifame isinuu argartanii maashaallaadha namni tokko callee qorrarraasee hojjechiisa inni kun garuu akkasiimtii manatti waan dalaysiisnuuf jecha keessi isaallee kinooti hedduu bareeda inni guddaan mukni isaa gogaadha yoo gogaa hin taane hin dhoya jechuudha yeroo muraasaan boodatti hin dhoya akkuma meeshaan keenya akkana fakkaata jechuudha maashaallaadha yoo jiidhaa ta'e jiidhaan isaa sun ammoo yoo sudhoa jechuudha garuu yoo meeshaan qulqullina qabaatee birrii namaa baate meeshaa bareedaa dalaysifachuu caalaa calleen argitanii akkatti lafa tuqu yoo orrorra immoo mukni illee yoo mul'ate hin fokkata jechuudha akkasumatti kinootii kuni inni kun zayitii jedhama hin haqatullee akkasuma jechuudha inni kun gatiin isaallee hin dabala namoonni hajamtanii ajajadhaa isinin jedha baay'ee bareeddu waan ta'eef inni biraa kinooti kannin jechuudha isa kanniini namoonni hajamtanii namoonni jaalattanii namoonni barbaadanii keessaan na dubbisuun irraanfatinaa isinin jedha meeshaa akkana bareeddu kanaa fi meeshaa kwaalitii kana yoo hajamtanii zulaa teessan biratti ni argattu isinin jedha meeshaalee oriijinaalii meeshaa babbareedaa kanneen kin meeshaan hunduyyuu meeshaa 7 jechuudhaan guutuu isaa bootaa waan guuteef jecha akkana fakkaata meeshaan kennaa hordoftoota kiyyaa akka jaalattan abdii guddaa isinirraa qaba warroonni meeshaalee hin jaalattan irraa gammaddan jedhee abdii guddaa isinirraa qaba jechuudha warroonni jechuu barbaadan illee koottaa keessan ajajadhaa calleen isaa akkatti bareedu laalaa isinin jedha akkasuma sabareedha sabareen isaa banaadhaan jechuudha namni hedduu jaalate ka ijatuuni anillee kasini filadhu sabaree banaadhaan keessattuu sabareen banaa kun akka malee waddadee dhabamee jira jechuudha yeroo ammaa kana baay'ee waddadee baay'ee dhabamee jira jechuudha maashaallaadha meeshaa aadaa duratti sanii fi uffata san irratti quluu qaban jechuudha quluun kunillee biyya alaa deema namoonni hajamtan quluullee bitadhaa isinin jedha gatiin quluu tokkochaa birrii 400 jechuudha namoonni hajamtan quluu akkana bareeddu tana bitadhaati mana keessan keessatti ittiin dhugaa isinin jedha bunni quluu akkam mi'aawun beektaniimi wallahi hedduu jaaladhan quluu kana bakkee nan hin so'inen jiru soqee dhabe namni hajamtanii zulaa teessan biratti ni argattu isinin jedha amma argamee jira viidiyoo kiyya kun akkasinitti tolu abdii guddaa qaba subscribe like share gochuun